Assalamu alaikum. Jartii meeqa fuudhee yaada qabdu? Si gaafachuuf si qabe? Mee jartii lama fuudhu akkamiin ilaaltame? Hai! Jartii lama? Jartii lama. Maal yoo? Maal? Lama guutuu? Lama guutuu jartii lama bareeddu sanuu. Wayyaa Rabbii! Sadiif afurfaamii akkamiin ilaaltaa? Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Wayyaa Rabbii! Jartii lama. Maal taate qoy jechuun jartii lama fuudhuun waan guddaadha moo maal? Jartii lama moo? Takkaa'uun agarree bara. Wayyaa Rabbii! Awwaala dhiisaa. Rakkoo jira jechuun jartii lama maal? Intaatu taate jettamoo akkamiime? Sa jartii lama jetta? Jartii lama kaa. Jartii lama akkamiin ilaaltame? Jartii lama moo? Jartii lama. Harka kiyya. Abu harka kiyya. Jartii lamaan harka kiyya hin jenne ani. Hayyi. Takkaa'uun agarree bara jaajatti. Harka kiyya hayyi maali? Rakkoo jira? Rakkoon hin jirtu. Maali? Hayyi harka kiyya. Hayyi maali? Jartii lama akkamiin ilaaltame yaada kanaa himaa? Takkaa'uun agarree jeeti bara. Lama moo? Jartii lama. Wayyaa Rabbii jartii lama jettee bara. Duuba maal qabda harkaan? Hayyi maali? Jartii lama Takkaa'uun agarree maali? Lama naan jetta. Maali? Hayyi sannaan deema kun. Aboo na qaba. Aboo. Maali? Lama naan jetta. Eeqa. Hayyi. Maali? Masgaa mana manguddoo tokko manguddoo keenya beekamaa ganda kanaa bira dhufnee gaafuma nama hunda gaafachuu jirru san isaas gaafanna. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Hai. Asii bare. Gaafii takka isin gaafanne nee bar. Gaafii jetta. Hanga manaa dhufne. Gaafii mee gaafadha. Gaafiin teenya isin jaartii lama fuudhu akkamiin ilaaltanii? Jaartii lama fuudhu akkamiin ilaaltanii? Kasi. Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد مال جت سقافين قافين مال جت. هاي دلا خنا نتوصفتني تسا قافتي إيه رمفتني جارتي لما فورو أكمل لالتنين جي. الله سبحان الله ربي قدرتي يقول كل أنا ندبو بشنن سبحان الله بدادين ما جت جتشون نينيبسا بشنن لو من قام نيجو استغفر الله بشنن لو من قام نيجو دبو سنبانتني وان أداتي دبو وان تجي تنا راكسي تلون أجر دبوان وان أداتي جارتي سديفا فودو سبحان الله الله استغفر إنا لله ما لتس سديفا فودو جارتي سدا استغفر وان أداتي دبو دباتي مشغولة لا جنما سأبو دا مشغولة دباتي سان خنا جدتي ربشا ساري جتا أناني إساني جتا ولدت أرارسو جتا دوتنا مشغولة دبا يتكسانين بين يودن ديتيت نك أباني مشغولة دبا جنما تكبر سأبو دا تكبر جلجلة تكبر دبا أنانين دنيا اسمه خيسة لغت دبا وأنا داتي خيسة جرا أناني جزيتو نافين قلمو هاي ساخ نجافة تكون ديرو من سو بوتي ديرامي كم نجافة أنا كم أما كرتيجا أكا سلا ولي قال لي سلا نافين قال لي مو مال بانتا بسم الله الرحمن وخون ديرامك خياتي با استغفر خي نور شيطان وما لخون بيخوفا خي
Eka gaafin teenya akkuma fuftitti jirti ammaan taragaamee keessumaa keessa tokko warra biyyaalaa dhufe fakkaata mee isa kanaan waan biyyaalaatti yaada inni qabu waliin laallameen hojiin tura. Hello my brother. Hello. Mee jaartii lama fuudhuu akkamiin laaltame? Okay. Well. I mean yeah. Well. Yeah. Hey you! Hey! Esakuti! Hey! Brother! Maal taliq imsi khaayo khan gaafif deemna tabaafin deemnoor. Maal esakut? Mee obboleessa kiyya. Ma jechuu dhiisiiti. Afaan walitti haasoo. Sorry. Baal gizeen garagalee deebaatiin jirtu. Sorry. Yaa mee jaartii lama fuudhuu akkamiin laaltame? What? Jaartii lama fuudhuu mee akkam yaadni kee? Oh my God. 2 wives? No, it's possible. No. Entau jaartii lama akkam tugoota? No. Barbaachisu? Yeah, barbaachisu jaartii lama takka enough ningaa takka bas. Yeah, jaartii lama infesu. Yeah. Takka jaartii gaa maaliif tugoota jaartii lama? Bro, barbaachisu jaartii lama. Oh no. Jail hidha senta hidha nama hidhan yo. Jaartii lama cry man. Yo. No, badii miti malee jaartii lama. Badii no nama hidhan no biyana irraa dhufe akkas nama hidhan yo. Achitti gaa? Yeah. Asitti lakki kasii miti amma shari'aan isa furayyamti. Okay, akkas asgaa. Akka shari'aatti mee? Akka shari'aatti jaartii lama fuudhuuf sadii fuudha akkamiin? Anyway, barbaachisu ati gaarii miti. Jaartii takka gaa. Jaartii takka qabda jechuudha? Yeah. Asi takka qabya. Bakka biraati yoo? Well, bakka biraati USA takkaatu jira yaa. USA bakka biraati hin dhabamtu akka. Na yaadachiiste London takka qaba yaa. Yaalda jaartii takka? Yaa takkuma qaba. Bakka biraatoo? Okay. Europa keessa Paris takka jira yaa. Ilma lama. Mee bakka biraati bakka yaada dhume? Bakka biraas ati takkuma takka jira. Mee eessafaa jijjiira? Bakka biraas Maqdishoolee takka jira. Okay, diree lola haya. Ati takkuma takka jira. Bakka biraatis mee yaadadhu dhabamu haala kana. Okay. Europe, France mana France nin qabete German, Belgium kana dhabamu. Oh bro, na yaadachiiste oh my God. Irraan fadheen ture duraan yaa. Jabuutis takka jira yaa. Jabuutis takka jira. Hedduudha jechuudha. Waligala meeqa dhiiroo? Ati waligala around torba. Garuu takkuma takka. Matakka. Egaa daawwattoota keenya diasporaan keenya kun jaartii takka malee hin barbaachisu jechaati. Jaartii torba fuudhee jira jechuudha. Waraabum jira. Okay bro, no cut god. No, maaliif cut goona? Jaartii torba qabda haqa jiru kun. No, cutting godhu boo. Cutting godhan. Hey, jaartii torba qabda. Ammas gaa nama siyaasaa beekama biyya kanaa tokko gaa'uno isiniif qabannee dhufnee jirra gaamee inninis waa'ee kanarratti maal akka jiru walumaan ta'an. Maal? Oguuta kadhaabadha bari. Maal? Ergamteetii miti? Lakki qoy. Ma eenyunni kasin erge eenyunni? Lakki qoya. Maal karaana cuftare? Dhaabadha oguuta gaafiin isin gaafachuu fedhe. Gaafii. Kallattii keenyaa gaddiisaa. Gaafiin isin gaafachuu fedhe bar. Gaafii waan takka irratti isin gaafachuu fedhe yoo ayyamtan. Anamoo? Maaf na gaafattu waan? Gaafii nama baay'ee karaarra deemnee gaafachuu jirra isin qofaa miti. Saniif dhufnee isinis isin gaafachuu fedhe. Hin ergamne ammaati. Hin ergamtee natti fakkaatee ture. Lakki hin ergamne barno. Gaafii maal inni? Qophii tokko qopheessaa jirra. Gaafiin keenya waa'ee dubartootaa wajjin qabate dura irratti garuu isin akka nama siyaasaa taatan dhageetiin dhufe paartii kam bakka buutaniiti isin. Maal jettee ammaati waa'ee dubartootaa na gaafattaa? Waa'ee dubartootaati. Tola akkas taanaan paartiin keenya paartii dubartoota Oromooti. Paartii dubartoota Oromooti. Duraan kan biraa ture. Amma immoo paartiin keenya flexibilii waan ta'eef karaa dubartootaa jijjiirreera. Ni jijjiirama jechuudha paartiin keessa. Paartiin keenya akkuma namatti dhufe ta'a. Karaa hundatti hin deema jechuudha. Akkasi paartii dubartoota Oromiyaati nuti. Waa'ee dubartootaa na gaafachuu dandeessa. Silaa waan birootiin dhufees waanuma san taa'ee jechaadha paartiin keessa. Akkasi paartiin keenya akkas taa'ee jechaadha. Ni jijjiirama. Hin jijjiirama. Gaafiin keenya kanarraa wannidha namni dhiiraa tokko
dubartoota lamaa fi lamaa ol fuudhu paartiin keessan akkamiin ilaalan jechuudha. Paartiin kennamu. Gaafii siyaasaa na gaafattaa jirta bar gaafii siyaasaa si gaafadhu waan jennu. Lakki kun gaafii siyaasaati miti bar dubartoota lamaa fi lamaa ol fuudhu paartiin keessan akkamiin ilaalan jee fuudhuun baana fuudhuu. Lakki kun siyaasaa dirree taa'u beekta. Akkamitti? Jaartii lama fuudhuun ofiifuu siyaasaa of danda'e beekta. Paartii mataa isaa qabaachuu qaba beekta jaartii lama fuudhuun. Amma paartiin keenya waan akkanaa kanarratti hedduu wal mari'ata. Hedduutti yaadda hedduu cinqata beekta. Maaliif jennaan jaartii lama fuudhuun maaf barbaachise? Siyaasaadha. Siyaasaa dirree taa'u yoo ija qara qabduun ilaalte kun siyaasaa dirree taa'u beekta. Akkamitti siyaasaadha ammoo ani hin beekne moo? Maaliif jennaan gaafii bareeddu amma gaafiin keenya paartiin keenya gaafii hundaa'u deebisaa qaba. Nama akka keetii kan gaafatu hin barbaannaawu. Maaliif barbaachise beekta? Namni tokko jaartii maaliif lama fuudha? Ishee tokko diimtuu yoo fuudhe ishee tokko gurraattii fuudha. Laalime ishee tokko furdoo yoo fuudhe ishee tokko qallishoo fuudha. Wal jijjiirsisaa fuudha. Jira. Wal nyaachisuuf beekta? Siyaasaadha. Wali buusuuf jechuudha mana keessatti. Buusuuf beekta? Wal nyaachisa beekta? Maaliif jennaani ishee furdoo yoo fuudhe ishee qalloo fuudha. Gabaabduu yoo fuudhe dheertuu fuudha. Jidduu kana taa'ee ciisee nyaachuuf beekta? Uummatuma wali buusuuf kana godhan jechuudha. Paartiin keenya waan akkanatti yaadda. Maaliif ennaan dubartootaaf dhaabbanne nuti ammaan tan. Arra naa galee akkama wanni kun. Uummata keenya kanaaf ibsuufan deemaa jira amma. Natti dhufte malee waa'ee kana waa'ee ammaati kaasti kana tiimuuf deemaa ture. Garuu dura irratti paartiin keessan waan biroo akka ta'e ammumaan tana paartii dubartootaa akka gootan amma yaada jijjiiradhe. Yaadaan jijjiiradhe. Paartiin keenya kuma fedhe yaada jijjiirata beektaa? Yaada ammaan jijjiiradhe ani. Saniifuu guddachuuf maal nu barbaachisa? Qeensa keenya cirachuu, fuula keenya dhiqachuu, dubartii qaamarraa dhiquu ijoollee kunuunsuu, guddisuu, rifeensa isaanii qulqullina eeguu fi kana qoota jechuudha paartiin keessan. Kana hunda nuti amma maal nu barbaachisa beektaa? Nyaata keenya nyaachuu fi guddina hawwuu fi kana nu barbaachisa beektaa? Akkasi kana nu barbaachisa hin guddanna beektaa yookas taane akka ofii kaawwachuu. Gara waan biroo deemtanii jirtan bara wanni isin gaafadhe bari waa'ee dubartoota lama fuudhuu qofaa bara. Maali kun poolitikaa bara? Akkamitti? Ay fuula keenya dhiqachuu maali? Namni tokko fuula hin dhiqatin. Moo maali kun fuulli isaa maal fakkaata isin jedha beektaa? Kunis poolitika. Poolitikaa dha maali ija qara qabduun laala haasawni namni haasawu nagayni namni wal gaafatu hundi poolitikaa dha beektaa? Poolitikaa dirree taa'u beektaa namni keenya laalu malee poolitikaa dha beektaa? San nu barbaachisan sodaatinaadha poolitikaa. Garuu waan kanaas gaafachuun dhufne bakka deebisaa eegan deebine firraa hin deema. Kottu sitiin hima. Guddina nu barbaachisa beektaa? An bar waa'ee dubartootaatis gaafachuu jira sila. Maali kun nama fedhe nan haasawaa. Dhiisinurraa ani dhiifama an bar waa'ee dubartootaatis gaafachuu jira. Ati garuu waan biroo keessa qottee fuula dhiqachuu harka cirachuu maa. Nyaata nyaachuu nyaata keenya eegannee nyaachuu nyaata yeroo dharratti nyaachuu kun hundi poolitikaadha beektaa? Amma bakka waan biroo keessa hintanii jirtan isin dhiisi bakka deemen. Dis deemani lakki narra maali hundi ishee sodaattuudha waa hunda yeroo haasawanii poolitikaa jedhu maali akka keenyaa kanatti jaganaan ta'anii maaltu akkas jedhe gurbatti xiyyiitiidha. Daawwattoota keenya amma kun suuqii yookaan immoo dukkaana jirra. Mee abbaan dukkaanaa kun maal jaalata? Jaartii lama fuudhu irratti waliin haa gaafannu. Mee jaartii lama fuudhu akkamiin ilaaltaati? Jaartii lama fuudhu. Jaartii lama? Subhaanallah. Jaartii lama guutuu? Laal jaartii. Sadii fi afur fa'a. Namni useetuma jaartii fuunu lama fuunu sadii fuunu jaa malee rakkoon takkaa'u namni maaliin jiraachisa? Amma jaartii lama fuudhu ammaan hin ilaaliseeti. Namni taan ganama dhuftee of caana gaafatte. Taan dhuftee booda sukkara na gaafatte. Jaartiin taan dhuftee soogidda si gaafatte. Nyaanni kun maaliin tol? Nyaanni soogiddaan dalagamaa si khasaarsa. Duuba khasaara jaartii lama takkaa'u akkatti fuunu dhabnee amma dukkaana kanaan laal wanni hin asin gee waan hin jaartiin qabneef laa malee sila. Jaartiin qabdu. Isaan fide laal dukkaanni kun silaa ni dhuma. Khasaara. Saniif hin fuune jechuudha. Akkamiin fuudha lama? Yaa uzu bil taa'ee galate kan hin jinate lama hin jingana. Inni wanni kanaan ta'a. Sadii fi afur fa'o. Uzu deema si mucaa deema si bahi. Maali? Bar gaafiidhaa bar. Deem beenarra
ما جاهم بيننا أيه mana kana ga mana hirriba ol seenne jaarsaa fi jaartii illee ni gaafanna jechuuf mana hirriba kana ol seenne namoo tokkotu argama mee ni gaafannaani waan isaan jaan ilaalame eenyu faadhasa nam tokkotu ciisu jira fakkaata nam lamaan see mee ga hirriba haasne gaafannaan obboleessaqii hodo mee khay hirriba gaafin si gaafadda jaartii lama fuudhu mee kamila jaartii lama fuudhu mee kamila tadafinaayim ani jaartii lama fuudhu an manaa maaniin laalabo rafu jiraasa mee khayti akamitti jaartii lama fuudhu kamil laalta mee naayim mee haasoo naayim rafiniti sama nama moo zaahira gurbaan kun boo eenyu saati ay dura eenyu simbee kunan beeytu jaartii lama fuudhu kamil laaltaati jaartii lama fuudhuudha saboon laaltee nan gartu jaartii lama fuudhuu tamaali takkaa'u nagarre deema isa kutte jaartiin te jaartiin tiyya isa kutte takkaa'u nagarre deeblaali bakka isin ciiftu inagarre deeb jaartiin te isa kutte sila maali lama fuudhu inagarre kunoo laal bakka kutten beeytu maali sababni mee nuyi micitiisa aboon takkaa'u dadhabne obboleessa kiyyaati lama naasoyta lama fuudhuuf dhiqachuu jirtaati takkaa'u laal hobaara fujjira obboleessoo ni agartaami amma deemarraa naanimtu sababa jechuun maali rakkina jira aboo rakkina jiru deenga beeysi gaafadhuun siin jiru jira bar amma zaata naa wanni na kaaftuuf hin jirtu gaafii teetiifaatii sin barbaadu deemin sin je jechuun hamee walitti isin araarsina maal araarsaa aboo deemka egaa daawwattoota keenya hono yaada hawaasa irraa fuudhuudhaaf mana namaa seennee argamna manni kun mana abbaa qabeenyaa tokkooti jedhanii hono asitti argama gaamee gaafii teenyatan isa gaafanneeti yaada isaanii irraa fudhannaan wajjin turame mee akkaan jee gaafii takka isin gaafachuuf ol seene eenyu saati ani nan beeytu asuma gaafii takka takkaan si gaafadha jeetiin mana bana arkeetumaan ol seene mana bana agartee ol seente yaa akkasii gaardiin tokko akkamitti dabarsee karaa kana gaardii nagarree qaba nagarree okay ni rafeensa rafuun oolu mee akkaan jee mee gaafii tiyya jaartii lama fuudhu kam ilaalta mee si wada qabeenyaa kun jaartii lama namni hedduun tokko waan guddaadha jee u'uu jeenu dura fiigaa mee isin akkam ilaalta ati amma isuma kana gaafii guddaa gootee makiinaalee dila tiyyatana keessa dabartee guardii meeqa keessa dabartee kana dhuftee na gaafachuuf as teesse sanuma yaaboo narraa lubbuudha hawaasa irraa yaada fuudhu jira hoo waan laafaa bar jaartiin lama waan laafaadha akkamitti gaa mee kanumaan barbaadu jira mee kama waan laafa ta'uu danda'e laafa akkanuma laafa isumaan laafa uumaanuu laafa jechuun jaartii lama sadii afur laafa iccitiin laafiinsa kanaa maali iccitiin isaa makiinaalee sadda dhaabbattu sana laal makiinaalee sana ni gartaa mi dura gallaalime makiinaalee sana kanuma iccitiin isaa qabeenya bakka qabeenya ni qabda ni dhufuun ni fuuta easy meeqa qabdanis hedduu lakkaa'ee akkamittiin fixuu danda'a hedduudha ajaa'iba immoo waan addaati okay mee jiddumaanuu isin amma eega kanatti makiina dira kana qabaattan nuti illee asumaaniin gargaarsa tokko si gaafadha mee nu gargaara chaanaa tokko bannee nu gargaara namatti illee nu minaati dhalaa ni qabdani dhalaa hin qabne aboo dhiiruma addalee namti dhalaa naqaa isin gargaara akkasii ajaa'iba jechuun amma dubbiin jajjabduu akkana nu bira jabduutun isin bira laaftu jechuudha easy hedduu maal jechuun bar dhufan ni fuuta yoo feetis ni hiikta jechuun bakka laafa kun akkasii hedduu laafa kun baay'ee galatoomaa gaa iccitii isaatti eeganuu himtan
kun iddoo an lafa bar ati amma kana itti lafaati as dhufu siran turre amma keetuma asuman karaa alaa kana firra gabbeeyti deemuu bakka amma miitingii takka qabnaa bar xiqqoo booda tamaali waa'ee mirga dubartootaa irratti wal mari'achuuf amma makiinaatti iyyatamiin deemaa jirtu jira laal akkami dubura dila kana fuudha akkanatti mirga dubartootaatiif dhaabbannaa jechuun tun wal simata mirguma isaaniitiif jenneeti bara mirga isaanii kabachiisuuf kan isaan fuunu akkamigga ni addummaatan akka lafatti nafneenneeti isaan kana gargaaruuf jenneeti ka fuunu bara eeqa haay si galee amma na hubatte hay deema aye galatoma deema daawwattoota keenya gaaffii fi deebii keenya akkuma itti fufee jira amma mana qaadii jirra mee qaadiin maal akka jawaalaan dhugaa salaamu alaikum hello ha sadeenitti sii keen jeeni haadan taatee digaasu dhabdee jirta salaamu alaikum qaadii keenya akkami mee qol bibla tokko hello ha jaartii lammadaa moo aboo takkitti dura naamusaa hojii jiraadhu mee baasiitu dadhabdee jirta jaartiin waywaachu jirti nutti maal talammadaatiif fuudhee tasaate assalaamu alaikum waalaikum salaam boo isaa dhuftan bar wanta gaafii takka isin gaafanne neeti ana moo bar nama hedduu gaggaafachuu jirra nama beekamaa fi warra siyaasaatiif hedduu gaggaafachuu turre isinis mee akka qaadiitti waa'ee kana maal jettan jenneeti isin gaafachuu dhufne mee waa'ee dhiirtii shamarree lama yookaan dubartii lama fuudhuu jaartii lama fuudhuu bira jirta bar jaartii lama fuudhuu mee maal jettan isin maal jennan nuti qumta akka nu dhaaban akkam jaani silkii amma kunoo kaan sadiitiin hiikeen jaanja kaan jaartii lammadaatii fuudhuu barbaada kaan bar takkitti duraatu naamusa jiraachuu dadhabee bar ba'aasii dadhabee jira haala amala isaa tolfatee takkitti osoo jabeeffachuu qabu jaartii biraa nafu maali akkoo maal nyaatamee qaalicha nyaatumatu nyaannu nyaatame maal hawwi saniifuu isin amma fuudhuun qabuu yaadachuu qabdanii namni hanga dandahee bakka namni keenya shari'aan afurni hayyamtii waan jiru malee ulaagaa siin laal ulaagaan ni guutuu qabu fakkeenyi namni ni godhatu nama rabbi dandeettii kanneef ka beekumsa kanneef ka kannaa kanneefiitu dandeettii jaartii afur jiraachuu qaba qabeenya qabaattee qofaa miti baggariin nama jaartii tunii muu bar duubaa fuudha bar iccitoo nuti qabnee teenyuun dhukatee fuudha jechuudha amma yeroon horseenu sirkii haasawaa turtan maal isin hin jaan bar tokko bar ijooluma shabaabaa takka dhokotee ni kaa godhate dhokotee ni kaa godhatee tabiraa ammas ni kaa naa godhii jaa tabiraa ammas baroonni kana shari'aattuun taatu bar maani gargizee gari eessumaa hin qaadii tahee ifirri fattaa'u eessumaa hin qaadii tahee saniifuu amma gaamee qophii teenya tanarratti mee dhaamsa dabarsaaf mee warra kana jooqanaaf mee dura ulaagaa guutaa namni kamatti kee shaawaa acha jaartii fiiguun qabu dura iffattanuu qaba namni kun waan fuudhuu qabaniif namni qophaa'uu qaba fuudhaaf si galee jaartii fuutu takkittee fuututtuusa itti qophaa'uu qabda namni fuudha kana jiruu bashannanaa qofa beeka rakkina jira wadhabu jira cinqiin dhufuun maal rakkattanii yeroo hedduu takka hojii dabarsa nama kana bashannana qofaa miti bashannana qofa beeka namni rakkina kana hundattuu qophooytee itti seenuu qabdaan jaalan mana dhiisigaa ganda tokkotti hin deemaati achitti hin deemaa hayyeegaa daawwattoota keenya gaa duran hiikaan qaba saa booda hiikaan qaba hiiktee ni hidhu deemtu hayyeegaa daawwattoota keenya gaa akka keetiiti daawwattoota keenya gaa nutis kunoo qaadii bira dhufnee gaa waan qaadiin jaanis dhageenye jirra qophii teenya gaa asumara xumurraa nagaan nu turaa isin hin jenna.
Thank you.